Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa sagantaa addaati. Sagantaa addaa kiyya kan guyyaa addaatiin dhimma tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Dhimmichillee akkuma beekamu karaa sooshaal miidiyaas haa ta'uu karaa miidiyaalee Oromoon qabanii kan tamsa'aa jiru. Innis maal yoo jedhame sirna haaromsaa Gadaa Arsii irratti yaa'iin geggeeffamuuf deema. Yaa'ii sana irraa waan tokko jechuu barbaada jechuudha. Sababii waan kan akka asirratti dubbadhu yookaan waan kana irraa haasa'u na taasisellee namoonni hedduu dhimma kana irraa waan haasaa hin jirre waan ta'eef dhimmi kun tariitiiti namoota bira hedduu gurra nama hedduu ga'ee jira yaada jedhu irraa kan ka'e waan ta'eef akkuma yaadatamu torbee darbe keessa yaa'iin abbootii gadaa Arsii yookaan Sikkoo Mandoo marii tokko geggeessanii jiranii. Mariin sun immoo karaa toora Oromiyaa 11 irratti yuutuubiitis haa ta'u karaa garaagaraatiin darbaa tureera. Namoonni hedduu achirraa laalaniiran jedhee abdadha. Haa ta'u malee achirratti yoo laallu namoonni waan sana daawwatanii jiran akka arginutti xiqqaa waan ta'eef kanaaf yoo ilaalee jedhu dhimmichi kun nama hedduu bira waan ga'ee hin jirreef bifa dandeenye hundaanuyyuu Oromoo, ilmaan Oromoo, ilmaan Arsee fi ilmaan Kuushii hunda kan ta'an dhageessisuun dirqama waan ta'eef asirratti irraa dubbachuu barbaade jechuudha. Duraan dursee akkuma beekamu sagantaan kun akka milkaa'uu fi sagantaa kanaa jalqaba irraa kaasanii yeroo dheeraa irraa fudhatanii namoonni kallattiin adda dureen mataa hojii ofii godhatanii irratti hojjetaa jiranii fi wanti kun akka milkaa'uu fi aarsaa hedduu kafalaa jiranii akka jiran nan beeka. Haa ta'u wanti isaa itti dadhaban kuni dadhabbin isaanii kun immoo akka karatti hafne akka milkaa'u nu immoo warroonni waan kana argaa jirru waan kana gurraan dhagaa jirru dirqama irraa dubbachuun dirqama keenya waan ta'eef dubbanna jechuudha. Maaliif wantoonni kun maalidha ka jedhu irra guddaani hubannoo walii hiruuniif hubannoo walii kennuun dirqama jedhee waan yaaduufi karaa Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaalee dubbachuu barbaade jechuudha. Yeroo karaa kana irratti dubbadhu kallattimaanii viidiyoolee akka argaa jirtan kanatti viidiyoo kana dura yookaan Oromiyaa 11 irratti abbootiin gadaa yaa'ii sana irratti waamicha Oromoo hundaaf jaalattoota Oromoo ta'an hundaaf dhaamsa waamichaa kaayanii jiranii akkasumattuu keessumattuyyuu ilmaan Sikkoo Mandoo yookaan ilmaan Arsii kan tokko kutaan hin qoodin bakka iddoo dhalootaati yookaan naannoo jireenyaatiin osoo adda hin baasini hunda isaanii kan biyya keessaatiif kan biyya alaallee yaa'ii geggeeffamuuf deemu kana irratti akka argamanii fi waamicha guddaa waamicha kabajaa nu dabarsanii jiran jechuudha. Akkuma argaa jirtanii hundumti keenyaa waan kana argaa jirra. Kanaaf irraa dubbachuu barbaade jechuudha. Innis maali akkuma irraa dubbataa karaa garaagaraatiin dhimmichi geggeeffamaa jira. Biyyoota garaagaraa irratti illee namoonni koree guruppii garaagaraa keessatti waatsaappii waan adda addaa keessatti uumamee yaadni ciccimoo wal jijjiiramaa jira. Yaadni sun ammallee cimee itti haa fufu jedhaatuma. Dhimmichi kun maali akkuma beekamu sirna gadaa haaromsa sirna gadaa Arsiiti. Akkuma beekamu sirni kunniin sababolee garaagaraatiif sababolee hedduu fi tokkoffaa biyyattii Itoophiyaa jedhamtu san keessatti mirgi namoota qixa sirrii ta'een qixa wal fakkaataa ta'e waan kabajamaa hin turree fi tariitii dhiibbaa kana irraa kan ka'eefillee wanti kunniin harkifatee yeroo itti silaa akka gadaalee Oromoo
uummata biraa yookaan Oromoota biraa, Oromoota kutaa biraa gadaa waggaa 8 silaa walitti kan kennamuu qabu. Walitti kennamuu dhabee bara 1941 irraa kaasee haga ammaa gadaan sun nam tokko harka jiru, gadaa tokko harka jiru osoo dabarsanii abbaa gadaa itti aanutti hin kennini turuun isaa maal sababa mataa isaa qaba. Sababni kun maalidha? Akkuma beekamu yaa'iin abbootii gadaa erga wal ga'anii booda maal jedhanii dubbataa jiru. Akkuma argaa jirtanii gadaan kennan ciise jedhu. Gadaa ciise kana deebisanii kaasuuf, gadaa kana deebisanii kaasuu yoo jennu maaliif sirni wal harkaa fuudhinsaa kan inni bara 1941 addaan cite suni amma itti akka walitti deebi'ee haaraa'omee jedhuuf irratti gadi fageenyaan hojjetamaa jira jechuudha. Namoonni akkuma beekamu namoonni dhimma kana irratti baay'ee gadi fageenyaan hojjetaa jiranii namoota akka injiineerii Roobsan, Dr. Caalaa Gammachuu fa'a ijoollee hedduu jira. Maqaa isaanii kaasuun barbaachisaa waan hin taaneefi biyya keessaatis biyya alaatis namoonni hedduu waan kana irratti hirmaatanii jiru jechuudha. Hirmaachuu jiranii, hirmaataa jiranis jechuudha ammallee jechuudha. Wanti kun maalidha? Amma wanti ani asirratti dubbachuu barbaadu balballoomsee dhimmicha yaa'ichaa irraa haasa'uu barbaadeetii miti jechuudha. Dhaamsa jechuudha. Waamicha kana, dhaamsi kun waamicha abbootii gadaati. Waamichi abbootii gadaa kun akkuma argitanii waa hedduun namni gaafa nama waame gaafa jila godhatu, gaafa qe'eetti cidha godhatu waa hedduu namarraa barbaada, humna barbaada. Wanti kun yoo dhimmichi kun kallattiin mootummaa illee kan ilaallatu taate haa ta'u garuu waan ofii abbatu jabeeffata waan ta'eef dhimma kana akka Oromoo Arsii Sikkoo Mandootti waan kana waan silaa gumaacha as yoo qabaanne waan gumaachuu qabnu yoo jiraate akka gumaachinu immoo namoonni aanjaa qabaanne yookaan yeroo kanatti dhandhee irratti hirmaachuu dandeenyu yoo jiraate bifa qindaa'aa ta'een akka irratti hirmaannu waamicha irra deebinanis karaa Oromiyaa Digital Media waamicha dabarsuun barbaada. Haa ta'u yeroo baay'ee namoonni yeroo kanatti waa hedduu namoonni biyya alaa jirru waa hedduun qabamaadha. Yeroo boqannaati. Haa ta'u namoonni hojiillee qabamaadha. Kanaaf sagantichi qabamee jiru akkuma beekamu yoo dogongoruu baadhe ji'a waxabajjii kana gaafa 28 irraa kaasee haga 29tti kunini kan korri kun kan geggeeffamu yookaan yaa'iin kunini kan geggeeffamu dhaddacha guutaa Hara Laangannoo Nageelle Arsiitti geggeeffama jechuudha. Kanaaf waamichi kunini akkuma beekamu karaa kan labsame karaa namoota muraasaa osoo hin taane karaa abbootii gadaati kan labsame. Waamicha kana waamee jiru abbootii gadaati jechuudha. Illee waamichuma abbootiin gadaa waame sana dabarsaa jirra waan ta'eef malee dhimmicha kana kallattiin qaama irratti hojjetaa jiru jechuu barbaadeetii miti jechuudha. Kanaaf warroonni dhimma kana irra hojjetaa jiranii hedduu dadhabaa jiru, hedduu itti dhama'aa jiru. Kanaafuu nu warroonni ilmaan Arsii taane waan kana akka fiixaan bahu waan dandeenyu gumaacha nurraa barbaachisu jechuudha. Gumaacha yoo jedhu gumaachi dirqama maallaqa qofa kennuu miti. Maallaqa kennuun sadarkaa isa dhumaati jechuudha. Maallaqa bira osoo hin ga'ine maallaqa dursinee yaada gumaachuu yaadaan waan geggeeffamaa jiru waan deemaa jiru kana yaadaan deeggaruu fi si waliin jirra jechuu du barbaachisaadha. As keessatti jala murree wanti beekamuu qabu tokkoo fi akka namoota garee yookaan guruppii waatsaappii sana keessatti illee yaadota olii gad deemaa jiru argaa jirru, dubbataa allee jirru, irraallee qooda fudhataa jirrutti dhimmichi kunini dhimma siyaasaa tokko yookaan of keessaa hin qabne kan ta'ee fi dhimma aadaa
Oromoo kan yeroo ammaa kana sababa garagaraatiif sababa gadaan ilmaan Arsee laaffatee fi dararaan garagaraa murtiileen silaa ilmaan Arsii irratti yookaan ilmaan Oromoo irratti geggeeffamuu hin qabne nurratti geggeeffamee namootni hedduu miidhamanii yookaan akkasuma aadaa fuudhaa heerumaa dabalatee aadaa boo'ichaa waa hedduutu as keessatti nu jalaa badee jira jechuudha. Kaayyoon guddaan isaa waa'ee kana deeffachuudha. Aadaa kana deeffachuudha. Gadaa kana deeffachuudha. Waan dhabne kana waan kalee qabnu waan kalee nu jalaa laaffate kana kaafnee dhaabbachuudha malee waan tokko waan siyaasaa kutaa Oromoo biraa irra duuluuf waan yookaan wantoota abbaa gadaa kan naannoo biraa irratti duuluuf wanta yaadame tokko akka hin taane hundumti keenya jala murree beekuu qabna jechuudha. Keessatti illee warroonni abbootii gadaa haga ammaa sababa garagaraatiin abbootiin gadaa baay'een ni jiru. Abbootiin gadaa akka Oromoo warra Arsii gadaa Arsii keessatti baay'eetu jira. Isaan kunniin tariitii yeroo gadaan Arsii bara 1941 irraa haga laaffate kanatti wantoonni silaa sirna kana keessatti hin malle hedduun ta'anii jiranii jedhee yaada. Wantoonni nu beeknullee hedduun waan jiraniif jechuudha. Isaan kanneen kaasuun hin barbaachisu. Haa ta'u nu adda maali wantichi kunniin gadaan sirni gadaa Arsii kuni bakka itti dhaabbate sanii ka'ee akka jabaatuuf utubuudha malee nu kana hojiin kenna hojii utubuuti warra waa utubu warra jaaroleen suniin jaaroleen abbaan gadaa Arsii maal godhu waan kana akka fiixaan baasaniiti warra haala mijeessu warroota duubaan waan kana qabatee duukaa akka isaan fiixaan baasan taasisu malee dhimmichini dhimma abbaa gadaati. Murteenis murtee kennaa miti kun murtee abbaa gadaa ta'a jechuudha. Kanaaf namoonni tokko tariitiiti gadoolee Arsii kadha jiranii abbootii gadaa kana adda jiranii akka isaan irratti fincillee yookaan fonqolchi geggeeffamuu barbaadu fa'aales namoonni tokko ni kaasu. Kun maaliif yaadni tokko gaafa ka'e yaadni tokko gaafa lafaa ol ka'u hundi isaa poozitiif yookaan hundi isaa guutumaan guututti akka bifa yaadameen bifa bareedaa ta'een ni geggeeffama jechuu hin dandeenyu. Kanaafuu maali achi keessaa namoonni karaa ofiitti barbaadanitti yaadicha sana harkisanii fudhachuu hiikkachuu danda'u. Suni garuu nu ka beekuu haga ammatti an akka kiyyatti ka beeku dhimmicha kana haga keessa beekutti dhimmichi kuni dhimma gadaa laaffate deebisanii ijaaruutiin ala kaayyoo biraa kan of keessaa hin qabnee fi waan tokkos hidhata mootummaa aanillee akka walitti hin qabne dubbachuun barbaada jechuudha. Kanaaf akkuma beekamu yaa'iin kun kan geggeeffamu dhaddacha guutaa lagaa yookaan laangannoo hara laangannootitti. Inni kun guyyaa lamaaf geggeeffama. Tokkoffaan gaafa 28 waxabajjii 28 kora abbootiin gadaa yookaan marii cufaa jechuudha. Marii ilmaan Arsee waliin mari'atanii mana keessatti waanti irra gayame waan irra gayamu tokkoof marii geggeeffamutu geggeeffama jechuudha. Gaafasi immoo gaafni waxabajjiin 29 immoo guyyaa waan gaafa 28 waxabajjii 28 irratti mari'atame ummata labsanii fi kan abbootiin gadaa Oromoo kutaa 11 iyyuu argamanii yookaan jaalattoonni ilmaan Arsee ka ta'an hundi sabaaf sablammoonni biyyattii san keessa jiran hundi argamanii bakka isaan argamanitti murteen kan lallabamu ta'a jechuudha. Abbaan gadaa gaafas maaltu geessaa maal jedha akka jedhu isaantu beekaa jechuudha. Kanaaf sagantaan guyyaa lamaan kanaa hin geggeeffama.
namoonni sagantaa kana irraa qooda fudhachuu barbaadan karaa adda addaatiin namoota koree kana keessa jiran qunnamuun koree biyya keessa jira, kun biyya Ameerikaa jira. Akkasumas namoonni karaa garaagaraatiin guruppii kana keessa hedduun namoonni hedduu guruppii waatsaappii keessa ni jiru. Guruppii san keessatti warroonni kunniin hundinuu warroota haala mijeessitoota jechuudha. Baay'een isaanii keessattuyyuu roobsanii fi Dooktor Caalaa akka gaariitti yoo qunnamtani dhimmi kunniin baay'ee biriif ta'ee yookaan bifa ifaa ta'e tokkoon kan nutti dhokataan keessa hin jirre irraa hubachuu dandeettanii jechuudha. Kanaaf ammallee anillee gamanumaan waamicha abbootiin gadaa Arsii Sikkoo Mandoo yookaan Arsee fi Sikkoo Mandoo isinii godhan waamicha kana osoo irraa hin hafin kan biyya keessaallee kan biyya alaallee gumaata harkaa qabnullee waan gumaachuu barbaannullee yaada gumaachuu barbaanna ta'a yookaan qabeenya waan maallaqa gumaachuu dandeenya ta'a waan adda addaa gumaachuu dandeenya ta'a. Kanaaf wantoota qabnuun guyyaa kana haa milkeessinuun dhaamsa kiyya jechuudha. Maaliif fagoo teennee lafa garagaraa teennee wanta hundaa quba walitti qabu osoo dhiifne quba walitti qabuun yooma bu'aa nuuf hin buusu waan ta'eef waan kana irratti jabaannee gadi fageenyaan yoo hojjanne gadaan tokko gaafa jabaate gadaa san keessa jabinna gadaa san keessatti gaafii hedduutu deebi'a. Mirgi saba kamii sii kabajama waa hedduutu deebi'a achi keessatti jechuudha. Mirgi aadaa keetii yoo kabajame namni wal miidhuu utuu hafaa irraa namni waan karaa garagaraatiin miidhaa walirratti geggeessaa jira jechuudha. Kun maali laaffatu abbootii gadaa keenyaa Arsii irraa kaka'een kan taa'ame jechuudha. Haa ta'u walumaa galatti akkuma beekamutti saba Oromoo kana keessaa uummanni Arsii kun kutaa badhaa qaba. Bakka hedduu jira. Isa kana hunda yeroo tokkotti illee waamamee waliin gahamaan hin jiru. Kun jalqaba natti fakkaata. Akka kiyyatti jechuudha. Kun jalqaba. Korri kun isa jalqabaati. Kora itti aanutti yoo danda'ame jedhe bifa rakkinna amma hanqinna amma jiru kan hanqinnaalee hedduutu jira. Warroota koree waan kana qindeessan irratti nu maali hanqinnoota irraa dubbachuun barbaadu ammaan. Hanqinnoonni jirani. Hanqinnoota yerootu jira. Hanqinnoota mariitu jira. Hanqinnoota namoota silaa dhimma kanarraa qooda fudhatan beeksisuu dhabuutu jira. Hedduutu jira jechuudha. Isa kanniin amma kaasuu hin barbaachisu jechuudha. Maaliif nama takka jedheetu lama jedha waan ta'eef warri adda kunniin ofii of kennanii osoo namni tokko itti gaafatamummaa fuudhanii ittiin kenni ofii of kennanii waan kana irratti dadhabanii maallaqa isaanii baasanii yeroo isaanii gubanii waan kana fiixaan baasanii addaasiin gahanii jiran waan ta'eef isaan immoo galatatu malaan waan ta'eef isaaniin jabaadhaa isin duukaa jirraa jechuun ala hanqinni jiru laakkaa'uun nu barbaachisu jechuudha. Asitti amma namoonni tokko karaa garagaraatiin hanqinna himuu barbaadan. Yaa dhugaadha hanqinni hojii nama hojjetu keessa gaafa waa hojjettu hanqinni hin jiraata. Gaafa hanqinni jiraatu immoo hanqinna sana immoo cinaa keetteetti irratti jabinuma qabattee deemta jechuudha. Hanqinni immoo ofumaanii yoo ati hojjetaa deemte hanqinni sun ofumaa badaa deema jechuudha. Kana akkuma argaa jirtan abbootiin gadaa kunooti dhageeffadhaa. Isin affeeree asumaan namoonni karaa Oromiyaa Elevenii dhageettanii hin jirre yookaan asitti hordoftanii waamicha kana. Waamichi kunini waamicha namni dhuunfaa nama dhuunfaa waamee miti. Waamicha abbootiin gadaa ilmaan Arseef Sikkoo Mandoo waamicha Oromoo guutuuf goote jechuudha. Keessattuyyuu ilmaan Arsee kan biyya keessaatiif kan biyya alaa naa koottu jedhanii jiranii waan qabduun dhaqii cinatti hirmaadhu. Waan qabduun dhaqii deeggarii immoo guyyaan sun guyyaa keetillee guyyaa kiyyaallee guyyaa keetillee guyyaa sana akka milkaa'uuf hundi keenyaa jabaannee waan dandeenyuun
humna jiruun waan qabnuun akka irratti hojjennu jedhaati dhimma dheeraa irraa haasa'uun barbaadu. Waa'ee sirnichaa irraa haasa'uun barbaadu. Waa'ee beeksisaa jechuun waa'ee sagantichaati. Sagantichi kunini milkaa'uu qabaan dhaamsa kiyya. Namoonni immoo deebitanii karaa Oromiyaa digital miidiyaalee dhimma kana irratti dubbachuu barbaadan yoo jiraate karaan keenya banaadha. Beeksisas haa ta'u sagantaalee biraa hojjenna yoo dandeenye jenne gaafas dhimmichaafillee kallattiin dabarsuu yaalii goona. Kanaaf amma irraa kaasaatiiti namoonni waan kana dura dhageettanii hin jirre sirna yaa'ii gadaa Arsii kan laaffate deebisanii kaasuu gaafa waxabajjii 28 haga 29tti dhaddacha guutaa nageellee Arsii itti geggeeffama waan ta'eef irraa hin hafinaa koottaa jilli kun jila keenya hundaa jila keessanii irraa hin hafinaan dhaamsa kiyyaa asumaan waamicha abbootii gadaa isin affeeraa dhageeffadhaa yoo isinii taate yoo isinitti tole share godhaa facaasuun namoota dhaamsi kun yookaan waamicha abbootii gadaa kunniin abbootii gadaa Arsii kun bira hin geenneen biraanii inuu dhaqqabaan dhaamsa kiyyaa. Kanaaf kun hordofaa jirta Oromiyaa digital miidiyaa qophii addaati. Sagantaa biraatiin haga walitti deebinutti kanumaan nagaan naa tura. Dhaamsa yookaan waamicha abbootii gadaatti affeerama. Nagaan naa tura. Akkuma uummanni Jarman qaroominaa Awuroopaatiif gahee guddaa qaban uummanni Oromootis ardii Afrikaatiif qaroomina guddaa gumaachanii jiru. Gumaacha kana keessaa sirni gadaa isa tokko. Uummanni Oromoo jaarraa 5 oliif sirna gadaatiin bulaa ture. Kunis haaromsa madda walaabutti taasifameen booda akka ta'e ni himama. Saniin duratti garuu gadaan achiin durallee akka jalqabame bal'inaan haasa'ama. Gadaa Oromoo 5 keessaa tokko kan ta'e gadaa Arsii Sikkoo Mandoo kan bara 1941 laaffatee ture jabeessuudhaaf godina Arsii Lixaa aanaa Nageellee Arsii dhaddacha guutaa laangannootti abbootiin gadaa Arsii Sikkoo Mandoo wal gahanii gadaa laaffate yookiin gadaa ciise kaasuudhaaf yaa'a addaa tokko qabu. Gadaa bara 1941 akka lakkoofsa Itoophiyaatti sababoota garagaraatiin laaffatee Arsii Sikkoo Mandoo Arsii fi Baaleetti odaa roobaa jalatti wurtuu godhatee bulaa ture. Dhaddacha 20 ol kan qabu gadaan Arsii Sikkoo Mandoo sababni laaffachuu isaa maalidhaa fuulduratti immoo haalata kamiin akka jabeessuu qabanii fi itti fufee horteen Arsii Sikkoo Mandoo gadaa kana jalatti deebi'ee aadaa, duudhaa, safuu fi siyaasa Oromoo duriitiin akkamitti akka buluu qabu waliin ka daawwannu ta'a. Turtii kanaan kan isin wajjin turu amma Markabuu Adamiiti. Turtii gaariin wajjin taasisaa. Oromoon mootota kaabaan erga weeraramee booda gadaan isaa harki caalaan laaffataa dhufe. Sirni gadaa dimokiraasiin ammayyaa har'a addunyaan ittiin bultuuf fakkeenya yoo ta'u, diina michoome firoomfachuuf alagaa ofitti qabuu, bineensa bosonaaf naatoo qabaachuu, hawaasummaa keessatti gulantaa jiran hundaaf seera bocuu, aadaa, amantii, duudhaa, siyaas-dinagdee fi hawaasummaa bal'aa qabaachuun beekama. Sirni hundi galeessi kun Arsii Sikkoo Mandoo waabee gamaa gamanaa biratti sababoota garagaraan erga laaffatee waggoota 17 lakkoofsiisee jira. Sirna gadaa ciise kana deebisanii kaasuuf abbootiin gadaa Arsii Sikkoo Mandoo bakka jiranii wal waamanii dhaddacha guutaa laangannootti yaa'a jalqaba qabataniiru. Akka aadaa Arsiitti kottu dhufeen kottu dhufe maaltu dubbi jedhanii dubbii isaanii jalqaban. Kottu dhufe maal akkana bahe dubbii tana siigaluu yaa siigala dhugee nagaan kottu dhufe maaltu dubbi dursee eebba firrisa mee kotta dhufe waaqa kadhatu firrisaa tanallee siigaluu yaa siigala dhugee nagaan kotta dhufe amma abbaa kiyyaa dabarsa abbaana eebbisuu dabarsa. Intelinna ijarra hafa obaha intelinna ijarra hafa afaan wambisa
ربي نجان لبولش نجان نهاولش فرما قوباتها كما ترى قافة قبوتها كقافين إندن دين تها إجر سجاراتها لين جنياراتها أجري يجيتها ريبو ورسيستها باين لجرتها جبين لين جتها لآداموتها وما سندندين وما سندندين وما سندندين كأين تين نجا هاتات ور آدم بلو رب نهاجود ور والدك ورب نهاجود ورمو إدوتي نجين نهابو ورمو إدوتي نجين نهابو إثيوبيا إدوتي نجين نهابو أمان نور هابد روبني واللو هاجو روبني مرجع هاباس مرجع ساني هانيات ساني أنا لو هابا لفت ميدان لو هابا كأين تين نجا هاتات ورمو أفان تكورب نهاجود ور والدك أرارا مهاتو يا رب أرارا نوبوس كأين تين نجا هاتات قدار روب أفقبين تنوفلشا فاتوان إسي دعاي إسي نعاي برا نعاسي غودي برا ملكي سي غودي يا أتنا يا ملكي سي غودي دلوت نوياس يا أغبي إللي كوف أمبا ديبي إجت سكارا سيتاسي كورما يارا سيتاسي بيفتو أرومو بيفا سيتاسي بيفتو غنما سيتاسي مرتي أرسي تاسي أرسي تكتي تاسي أرسي والبيكو تاسي أرسي كليسا ورا سفون تاسي ورا دود أمبولو تاسي ورا دودا كليتي ديبونو تاسي وام كان نو ملكي تنا نو غابيس اغنا بدا ilteetinna ilteetinna faatee waan dhagay lafti dhagay dibbi dhagay dibaayuun dhagay gadaan dhagay gadaamoojin dhagay akaakuun dhagay abaabuun dhagay kallachi dhagay daddachi dhagay kalageetti nagaan oolchi nagaan bulchi doloo dhooyaas yaa agabbis cinii sanguums sangaa wandar elellee quufa deebis baa biiftuu si godh biiftuu ganamaa si godh arraba dhuga qajeelchi kopha lafa qajeelchi daddachi murti golgii nagaa hagana badhaadha إني مرام مرتي وانا باتي مرام أما هم بالفتح مو إندو بات أجد أجلتا مرام كإندو بات أجد أكنا كايتا مرام بدي بالفتح أجدين كايتا مرام كإندو بات أجد تناو فلتا قولي كوتو Dhufe. واليوم مرتي كني أتاتي جيرتا Hishuma. ميكوتا Dhufe. مرتي زاني قريتنا اللي سيقلو سيقلا Dhugee nagaan. ميكوتا Koottaa. تيجا جريت دقمو تأبو جرا Taabboo jedha. ميكوتا Dhufe. أبو كنا مرام دبي Maal بلتي xumura? غير دبي شومني رامرام أما كإندو بات أجد أرغتي جرا مرام إسي وليه تتتا مرام يو أماتي مرام ما باي يا أسيكو مندو كخلي سچيسي القوات أجد باي أكنا جتة جتا مرام إسي دبي شومني رامرام مناكنا مرام كمرتي كنو الله مرتي ما ياساي إسيني كنا مرام كغونغو مالي بانتي تدوبتا مرام يا أكنا مرام يعني كون يا أسيك ilmaan arseeti yaasi koomandooti yaani kun haga dhaabate waggaa dheeraa tureera isi muram bara 1941 urgasanii yaani kun citee jira muram yaa cite kana ilmaan sikkoo mandoo arsiin deeffataa jirra muram badhe kennadhe muramte murtin seera ambaati muramte dharte haa muramte yoo ammaati muramte ilmaasi koomandootu walgayeera muramte yaa iyoo ifel qabachuu walgayeera muramte yaa aaf walgayeera muramte sirna kaleessa ciisee muramte sirna kaleessa ciisee amma wal qabachuuf walgayeera muramte guutaa halalaangannootitti wal qabadheera muramte amma yoo ammaati muramte gaafa sirni sun nagala ciisi aadaatiyya ciiseera muramte sirna kiyya ciiseera muramte ilma kiyyatu uumamalee deemeera muramte intalatiyya uumamalee deemeera muramte kanaaf walgaa muramte kanaaf yaa akiyya wal qabadhaa muramte aadaa duudhaa kalee gana maatitti deebi'aa muramte aadaa kiyya ilmaan sikkoo mandoota kalee qabdutti deebi'aa muramte kabiyya alaallee naa dhufaa muramte kabiyya keessaallee naa dhufaa muramte kana muluu wal gaheetu mataa muramte aadaa ofii wal qabataa muramte sirna ofiititti deemaa muramte duudhaa ofiititti deebi'aa muramte waan kalee gana maatitti deebi'aa muramte safuu qabaa muramte laguu qabaa muramte tumata qabaa muramte duudhaa qabaa muramte safuu qabaa muramte kun muluunu kalee sana jalaa ciiseera muramte bara 1941 na jalaa ciiseera muramte amma isa wal qabataa muramte waaqa kadhadhee waaqa ilmaan oromoo waaqa keessattuu ilmaan sikkoo mandoo kadhadhee ol qabataa muramte gaafa ol qabadhe kun jammartii muramte eegaa asi jammare bakka ofii kakaleessa ilmaan sikkoo mandoo
bitaa mirgaa walitti dhuftee sirna ofii dhibba ofii jilba ofii tumatte sanii galaa muramte achi deemaa muramte. Walgayii sikkoo mandoo yaa'ii fi irratti mari'atu muramte. Mariin inni mari'atu ittiin buliinsa gadaa sirna ifii aadaa ifii dhaddacha ifii qayee ifii deeffatuudhaan muramte. Qayeen sun laga laangannoo dhaddacha guutaa tii muramte. Yaa'a jalqabaa tii muramte. Yaati tun tanarratti hin dhaabattu yaati sikkoo mandoo itti bakka kalee jirtu maratti deebitii muramte. Kanatti aansee yaati sikkoo mandoo qayee isii takale'ee badda walaabutti yaa'a itti aantu qabadhaa muramte. Sikkoo mandoo kaala jirtu ka biyya jirtu dhagayii muramte. Qayee waan keetii situ dalagatee qayee tee tolfataa muramte. Kaala jirulleen irraa qooda fudhadhu muramte. Ka biyya keessa jirtulleen ilmaan arsiis ilmaan sikkoo mandoo bakka jirturraa yaa'a tanarratti affeeramtee jirta. Xalayaadhaan si yaama namni ayyaame marruu natti dhuftaa muramte. Yaa'achi aantu itti mari'adha. Yaa'atiyya itti jabeeffadha. Yaati itti aantu odaa roobatti baheet maal taha eessa deema akkamitti deemaa itti mari'adhaa muramte. Gadaa kaleessa deeffadhe akkam godhaa gadaa akkamitti dabarfadhaa itti mari'adhaa muramte. Aadaa qaba arsiin sikkoo mandoo muramte. Arsiin odoo aadaa ifii qabuu aadaan isaa dhokattee muramte. Arsiin waan ittiin faarfamtu waan ittiin faayamtu hedduu qabdi. Bineensa alaatii kabajaa qabdi. Kunoo naannoo kanatti gadamsaaf gosaa kennanii akka inni hundeen isaan buune godhee jirti arsiinii muramte. Bira dabree aanaa shaallaa keessatti qorkeen kaleessa ummanni fixuu ka'e arsiin akka isiin hin dhumne gootee haga har'atti zariin isii bal'attee daawwatamaa jirtii muramte. Sikkoo mandoo qayee daawwatan hedduu qaba. Laga soofumar qaba. Dirree sheekanaa Huseen qaba. Odaa roobaa qaba. Madda walaabuu qaba. Qayee Oromoon kaleessa bara gadaan badde. Sirna gadaa itti deeffate jaarraa 16ffaa keessa. Qayee akkasittu sikkoo mandoo keessa jiraa muramte. Qayee san deebisee jajjabeessee sirna sikkoo mandoo Oromoo hunda akka irratti dhuftanii seera arsiin ittiin bultu barattan sii labsee muramte. Nagaya sikkoo mandoo callaan labsu Oromoo guutuu labsaa muramte. Itti mari'adhaa muramte. Dabaa kiyyatti qajeelfadhaa muramte. Fuudhaa heeruma kiyyatti qajeelfadhaa muramte. Jiruu jireenya kiyyatti murteeffadhaa muramte. Gadaan roobaa gabbinna dini qodaa roobaa oduun roobaaf nagaya. Gadaan misoomaa muramte. Nagaa labsaa muramte. Waan bade walitti araarsaa muramte. Gadaan araaraa muramte. Kasafuutii muramte. Kaseeraatii muramte. Oromoon gaafa seera muratte aadaa tokkotti muramte muramte aadaa kaleessa muramte san dagattee muramte. Gaafa walitti baateetiin jette abbaa odalloo dallaa dallaattee muramte. Midhaaddu kurkura qalattee muramte. Gaafa oloo yakka salaamataatiif qucaa torbaa seera ambaa muratte ambaa gad diriirsitee muramte. Gaafa gad diriirsitee diriiree duudhaa saniin ummanni Oromoo bulaa muramte. Odaan shanan baalee jiraa muramte. Shananuu achii fudhatee yeyyama fudhatee qaalluu kiyya irraa hulluuqee fudhatee iddoo ofiitti gaaddisa ofiitti galee muramte. Arsiin sikkoo mandoo murtii kaleessa harkaa qabu san dagateeti. Duudhaan tiyya xiqqoona jalaa ciiftee muramte. Duudhaa kiyya deebisaaraa muramte. Nagaa labsaaraa muramte. Gadaa ijaaraaraa muramte. Walis waamaaraa muramte. Safuu ilmaan arsee kaleessa ambee kaleessa qabu. Uumaa isii tumaalee kaleessaa warra rakateefillee ibsaaraa muramte. Isii dabarsaaraa muramte. Naa dhageettaa muramte. Waamicha kiyya namni ilmaan sikkoo mandoo taate hundi isaatu irratti naa hirmaattaa muramte. Qaamni nagaa barbaadu hulluu irratti naa hirmaattaa muramte. Mootummaan illee na cinaa dhaabattaa muramte. Guyyaan sun guyyaa seeraatii muramte. Gadaa murti. Ani dhufe gungume. Gungumni hamaan nama haa dhabu ani gungume. Arsiin kaleessa dhaddacha 20 qabdi ani gungume. Yaa'a qaba ani gungume. Yaa'a sani gabbayeera ani gungume. Yaani ka ilmaan arsiitti ani gungume. Dhaddacha 20 keessaa dhaddachi guutaa hara laangannooti ani gungume. Amma awaan shanillee ittuma naa dhufa ani gungume. Qaallichi shanillee ittuma naa dhufa ani gungume. Abbaa ogoodaa dalloollee ittuma naa dhufa ani gungume.
hokkaan torbaallee ittuma naa dhufa ani gungume gadaan kallachaallee ittuma naa dhufa ani gungume yaani kun kalmaan arsiitti ani gungume arsii dhiyaabarii jirtu naa dubbifta ani gungume waxamajjii guyyaa 21-22 hara laangannoo irratti itti naa waamta ani gungume ilmi arsii taate ka ala jirtu ka keessa jirtu naa dhufta ani gungume gadaan labsee jira ani gungume waa ilmaa intalaa dubbadha ani gungume akkanaan naa labsita ani gungume gungumni hamaan hambaa dhabu ani gungume gadaan hundinuu ka dhiyaabarii jiru ilmaan arsii keessattuu ilmaan arsii ilmaan oromoo naa waamta mootummaallee aadaaf turizimii oromiyaallee komishinii aadaaf turizimii oromiyaallee bulchaa keenya ka naannoo oromiyaallee godinaalee shananillee waan jiru hundaa naa dubbifta ani gungume illee bu'elle ijaarsa nagaa rabbi haa godhu sikkoo mando aadaa isaa bara 1941 ciiseera jedhaniitiin himaniirani ani gungume aadaa ciitisa amman kaafna jedhee sikkoo mando iddoo jiru wal ga'eera gungume aadaa kufte kana namni saabenu akka irratti nu argamu ani gungume eentu argama gungume arsii ilma baratee qabaa gungume intala baratee qabaa baratteetu qabaa gungume doktorii qabaa gungume piroofeesera qabaa gungume aadaa kana kaleella abbaa qabeenyaa qabaa gungume aadaa kana maal hordofee ka ciise kana warra barate hordofee fideera be alaa hordofaaranii be maaf hordoftan jennee hennaa gaafanneetiin jennu aadaan badhaatu keessattuu tarsii oromiyaa irraa dhufaatti biiroo yoo nu gaafatani maaf gaafattanii jennee gaafanneerra ani gungume aadaan badhaatu ta'ee nu tarsiiti jedhanii mul'isaniira ni gungume ama waa hordofanii foo mul'isanii jirani gungume aadaan teen ammallee olaa kaatu gungume guyyaa gaafa waxabajii 21 kana saabee isaatu ka biyya alaallee ka biyya keessaallee itti argama gungume ka dadhabe yaadaan nu bira dhaabata gungume aadaan teen olaa kaatu ammallee gungume diqqaa guddaanuu itti baanii gungume intalti haalatti jirtu jaameera gungume abbaan kabajitu ilmi abbaan kabaju jaameera gungume guyyaa cidhaallee aadaa hin badhaatti durba hamoomota dhaqaara jedhanii dhoogganiiranii gungume amma hoo beekatee dachaasaara ka beeku ofirraa dachaasaara jedheera ani gungume aadaan teen nan badini gungume guyyaa waxabajii 21 kana hundi isaatu itti ba'a aana kana keessa aana hara kana jechooni hara allaattiin illee haratti baafattu busaawaan haratti baafattu irra dhufee hoo godina arsii lixaanaa nageelle kana harri kuni bisaan deemuu bee hara baafataara godina keenya keessatti hulee bisaa hara baafatees huleetan seerri ku eessaa ka asi ijaarama jedheetiin beekaan illee kamaratillee kaaseera gungume ijaarsa akka rabbi kana gaanuu haa godhu gungume guyyaa gaafasii akkuma jedhame labsii hin labsama gungume xaaliyaanillee ta'ee waa maraanuu hin labsama qaamni seeraa hundi isaatu biratti argama hin ijaarannaa kaafellee duubaa akka ka'u hin goona dubbadhu kennadhu isii biraa irratti sirni jinfu tuulataa waliin waraanni waliin tuqu jedhu haala nageenyaa san keessatti tuulaan jinfu tuulama tanaa isin maratu beekaa gadoonni gungume tuulaa san deebisaa gungume oromoon safuu san gatee gaaf waraanuu wal waraanuun dhufe wal didee wal diigee jinfu tuulata santu badee gungume gungumni hamaan ambahaa dhabuu gungume jinfu tuulata deebisuuf sikkoo mando deebiseera tanuma guutuufi gungumeelle bu'elle yaani gungumaanillee ibsatee jira muram nu arsii oromoo muramte oromoo keessatti nu arsii muram arsiin hadhaa jila ufiitiif jilba ufii kama harkaa qabu kama bulaaruuni yaa takkattiin bayata jennee akkanatti yaa qabanneerraa muramte sirna harkaan qabnu miti sirna harkaa qabna gadaan qabnu miti gadaallee qabna sirnallee guutuu qabna amma wanni hadha uumataa jiru yaa kalee ture ol qabataa jirraa muramte yaa kanarratti muramte hayyoonni hundinuu irra nu argamtan ka oromoo arsii taatan keessattuu ijoolleen hayyoota arsii irratti na argamtaa muram seenaa jiru ka qara harkaa qabdullee qabdee naa dhuftaanii muram ka harkaan qabnellee gaafas hayyoota xiyyarra naa barreessita seenaa naa barreessita arsii barreessita arsii seenaan isaa jalaa duuba hanqateera arsiin seenaa qaba arsiin safuu qaba dhugaa qaba dhaddacha qaba odaa qaba odaa tana jalatti sirni nu tumame hangafni sirni tumameettu odaa keessaayyuu hangafni odaa roobaati sirna keessaayyuu sirni balbalatiyyatti tumame kiyya akkana naa labsitaa muram kana jedhee jira muram yoo biraatillee muram warri uree asirratti naa hirmaattani abbootiin qabeenyaa ta arsii waan qabduun sirni kun keeti kiyyaa miti ka ilma keetiiti ka biyya teetiiti eenyummaa teeti eenyummaa kenna eenyummaa biyya oromoo ijoollee sikkoo mandooti itillee waan qabduun irran naa hirmaattaa muram sillee waameera naa hirmaadhu na hirmaachisillee naa hirmaadhullee akkasiin jedheera muram ka barateellee itti si dubbiseera muram hayyoota biyya alaatii muram
isinillee isin dubbifadheera muram itti naa yaatanii muram jila kana jila naa gootanii muram cidha kanallee cidha naa gootanii muram cidha kana keessaa muram Arsiin busaa allee waa qabdi lafaallee maddaallee margaallee sirna qabdi seera qabdi muram ufiillee seeraan bultii muramte seeraan ooltii muram seera qabdu sani lafatti dagale qabdeetti muramte waa hedduun nu harkaa caasee waa hedduun nu harkaa buusee dhalti teenna seera harkaan qabdu uumaan keenna seera harkaan qabu diqqaan keenna seera harkaan qabu waliin dhagayu waliin qajeelu kana qajeelfachuu waliin bayaa jira dhala qajeelfachuu waliin bayaa jira sirna himachuu waliin qabaa jira duudhaa ol qabachuu waliin bayaa jira nabbaata akkana siin jedheera muram gara mootummaatii muram ani haara'oomsa sirna aadaa ka gadaa ka lubaa sirna sanitti illee haara'oomfachuutti deemaa jira muram haara'oomsaan labsan keessa dhufeera muram nagaya labsaa anqarallee muram gadaa wanti harka qabu nagaya Arsii wanti isiin jaallattu nagaa kanaafuu Arsiin qorsoomaa jedhan arsoomni qorsoomaa jedhan qorsooma santu amma waliin dhufeera waan kalee qorsa ta'eessa ol qabachuuf ta'a kana naa labsita kanaa naa bulti qorsiisaa jira kennee qori Kootu maal naa kaa'e? Kenne murtii. Mee kootta guutee kennee hin qoraatana siyaa'u siyaa. Yaasii caqase. Yaasii caqase. Kiyyaa keetu kootu maal naa kaa'e? Guyyaa 21 fi 22 bahaadhiyaa kaabaa kibba abbaan qabeenyaa aadaa tiyya hin dabarfadha hayyoonni waa barreessullee hayyoonni aadaa badena caalaa beetullee mana jirta naa yaa'ii naa kaa'e. Mee kootta waxamajjii bultii 21 fi 22tti dhaddacha guutaa hara laangannoo irratti warri Awurooppaa keessa jirtu warri Afrikaa keessa jirtu warri biyya keessa jirtu guddaanillee diqqaanillee ka qabeenya qabdullee hayyuunillee waan qabduunis yaadaanis na bira dhaabadhu yaa Arsii ilmaan Arsii deebisa irratti na argame mootummaanillee godina gara 5 qaba baatuunillee baaleen lamaanillee Arsii bahaallee godinni Arsii lixaallee mootummaan Arsiin bahaallee hundi isaatu muluunuu guutee mootummaan ilmaan abbaa gadaa ta Arsii ta godina bulchitu godinaalee hunda bulchitu hundinuu kaadaaf turizimii Oromiyaallee komishiniin Oromiyaallee hundi isaatu ka godinoola keessa jirullee itti na argamta naladda dhaabatta uuma naa deebifta uuma waliin deebifna duudhaa waliin deebifna safuu waliin deebifna akkanaan naa bultii tana siyaa'u siyaa. Yaasii caqase jettee waa buutu diqqom miidiyaa tana waa labsadha buutu ta Arsii ta ilmaan sikkoo fixeera ta waamichaa Oromoon biraallee abbootiin gadaa waamicha kiyya si dhaqqabaa waan ambuluun sirnaan an ooluun ka ambuluun ka kalee qabu as na baatee argita waamicha kiyya naa dhufta anuu si waamaa waamicha kiyya naa dhufta qorsiiseera isiillee qol kootu kenne murtii wayyuun murtiin qorra jetta murtii teessan qorre labsaa kootu diqqaa guddaan nabbayi jedhe seerallee labse guyyaa sanii nagaa wal nu haa geessu jiruu teennallee jiruu nagaa nu haa taasisu tanaan qoree bulchee tana Oromoon godina 22 qabu keessa abbaan gadaa odaa roobaa ilmaan Arsee abbaan qabu ka odaa roobaa na keessa jira dhufee jira isatu si waama mootummaanillee ilmi Arsii hundinuu Oromoon guutuunillee gaafa inni si waame naa hirmaattaa isatu si waama mootii biraa qaba mootii moototaati akkanaan kaa'ee tana si gala. Waddi jamaan abbootiin gadaa jedhan yaamicha dabarsaa jirra sikkoo mandoo yaa'a qaba yaa ammooyyuu malkaa ifiitti qaba malkaan isaa laanganno dhaddachi isaa guutaa abbootii gadaa Oromoo akkasuma ammoo hawaasa bal'aa Oromoo hawaasa
qa'ee tana waliin jirru ka Macaatuu Lamaa Ituu Humbanna Booranaa Bareento warri qa'ee sikkoo mandoo jirtu gadaa waliin qabna aadan teenna takka akka irratti naa hirmaattu kunnoo siyaame warra Macaatuu Lamaa ta qa'ee sikkoo mandoo keessa jiru warra Ituu Humbannaa ka qa'ee sikkoo mandoo keessa jirulleen qa'een teeti qa'een tiyya waliin qabna koottaa irratti na waliin hirmaadhu labsa dabarsu waliin dabarsinaa qa'ee walitti qabnaa Oromoon qa'ee walitti qabdi gadaa addaan qabdi malee Oromoon qa'ee walitti qabdi qa'een tee namarru takka naa dhufta sitti lallabe siyaame eegana ammoo abbootii qabeenya Oromoo sikkoo mandootiin sirna kee gumaata barbaachisu qabadhu koottuu sirna kana naa midhaagsi jedhee siyaame dhagaye warri biyya alaa jirtu ka gartee aadaa teetii hajamtu ka ilma kee aadaa tee barsiisuu barbaadu ilmaan tee qabadhu koottaa dhufi sikkoo mandoo maalitti akka bulu maalitti akka jiraatu barii naa dhufi jedha eegana abbootii gadaa Oromoo yaamicha sii godha gantaa abbootii gadaa gaafni sii godhu gaafa 22ti guyyaa duraa yaa'a qaba imma ri'adha gaafa 22 murtii dabarfadha murtii san irratti hirmaattee waa yaada jiru akkana waliin dhageettu jedha akkasuma warra kiyya hadiyyaa zoonii keessa warri jirtu warri sikkoo mandoo kunnoo siyaame abbootiin gadaa ati guyyaa 21 irraa dhufii ati arsi'i waan arsiin dubbattu waan arsiin murteeffatu dabaa fi akka itti qajeelfatu ilma fi akka itti gorfatu fuudhaa heeruma sii akkam akka ta'e akka dhuftee bartusillee siyaame irraa qooda fudhadhu jedha gadaan roobaaf gabbinna haalli marruun qa'een teenna qa'ee nagayaati horaa bulaa odaa roobaa oduun roobaaf nagaa. Yaa'iin tokkoffaan gadaa Arsii Sikkoo Mandoo dhaddacha guutaa laangannootti taasifame kana fakkaata ture. Qophii biraan hanga walitti deebinuuf horaa bulaa deebanaa.